Nageenyi jaalalli arjummaa waaqayyoo bakkee fi lafa jirtan irratti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo akkam nagaa keessanii? Ani nagaa kooti, galanni waaqayyoof haa ta'u. Bakka jiraattan bakka fayyaa nagaa keessan taatan isiniin jecha har'a waan baay'ee mirxii ta'ee mataa keenyaaf tasmaamii kan ta'eef kan baay'ee nu fayyadu vitaaminii kan ta'e isinii argisiisaa isiniin jecha innis maalidha yoo jettanii nama baay'eetu haala kanaan hojjetee itti fayyadamee jijjiirama isaa arginee jirra isiniin jedha. Baay'ee mirxiidha, vitaaminiidha isiniin jedha. Innis maalidha yoo jettanii yaa nuti ijoolleen biyya ormaa jirru yeroo hunda mataan keenya goggobee jiraata. Warri itti tolee qibaatee bitatee yookiin ajajatee fayyadamu baay'eetu jiru. Warra ittiin tolle immoo akkamitti mataa keenya kunuunsina jechuudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Waan garaagaraa kana bichaa otoo hin taane waan baay'ee gootanii mataa keessan kunuunfachuu ni dandeessu. Asitti muuzii tokko, asitti zayituuniin jira. Zayituuniin kun baay'ee mirxiidha dhugaa dubbachuuf, mataa ni magarsa. Asitti immoo yoogaartii jira jechuudha. Yoogaartiitu jira. Isa kana walitti daannaa jechuudha. Maashinitti walitti daagneet akkamitti akka fayyadamnu isinii himaa isiniin jedha. Baay'ee mirxiidha. Akkasumallee mataan keenya baay'ee tokko goggoba, keessumattuu immoo yeroo muqatiin akka malee jiru kana jechuudha. Akka anaatitti jechuudha. Kuni baay'ee tokko tasmaamii kan ta'e sammuu keessanirree kan jiisu, akkasuma baay'ee ofirra tursiisuu hin qabdanii sa'aatii tokkoon caala ofirra tursiisuu hin qabdanii isiniin jedha. Isaan booda ni dhiqattu jechuudha. Yeroo nuti amma keessa jirru muqatiidha. Bishaan qorraa yookiin immoo malas jedheen yoo dhiqattan barbaachisaadha isiniin jecha. Akkamitti akka hojjennu waliin ilaallaa, ana faana tura isiniin jedha. Waan adda addaatiin egaa mataa keessan kunuunfachuu ni dandeessu. Bargit qilleensumti biyya kanaatu nama tasmaamaa, tokko tokko uumamas, tokko tokko immoo uumamaan kan magarre, uumamaan kan margus waan jiruufiyyuu sin garuu kunuunsa gochuu fi naanuma jiru. Asitti bichaa otoo hin taane ijoollee keenya gaafa gallirree maal akka nu barbaachisu yeroo ofii laachuun, qaama ofii kunuunsuun, mataa ofii hanqabachuun akka hin irraanfatamne isiniin jecha rabbiin nurratti yaada gatu isiniin jecha kireemii mataa kana walumaan qopheessina. Ana faana turaa. Viidiyoo kana sheer, laayik, sabskiraayibii godhuudhaan maatii naaf ta'a isiniin jedha. Obboleewwan koo akkuma argitan addisiidha isiniin jedha. Anuma faana turaa isiniin jedha qaaliiwwan koo. Haala kanaan walitti naquudhaan qopheeffadheen jira. Haala kanaan yoogaartis itti godheen jira, zayituunii itti godheen jira, muuzii itti godheen jira isiniin jedha. Daaknee walitti deebina. Egaa haala kanaan haala salphaa ta'een kireemii mataa mana keessatti kana bichaa otoo hin taane baay'eedha jechuudha. Waa'een ittiin mataa ofii kunuunsanii tokkoffaa kan mataan akka bubuqqaane dhoowwu bishaan ruuziitii dhugaa dubbachuu fi achumarraan qaama keessaniif, qodaa keessaniif tasmaamii kan ta'e bishaan ruuzii jechuudha. Akkasuma finniisa garaagaraa namarratti yaa'eef bishaan ruuzii baay'ee mirxiidha, ni barbaachisa. Fuula finniisni isinirratti yaa'ee akkasuma amma yeroo nuti keessa jirru muqatii waan ta'eef fuula irratti sheef kan sin jedhe bishaan ruuzii daqiiqaa 30 yookiin immoo sa'aatuma gimmaashaa teechistanii itti fayyadamuun hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee finniisa yookiin immoo sheeffitaa isinirraa ni balleecha, fuula keessan natsaatti isinii baasa. Akkasumallee anyuun tomaatoon yoogartii wajjiniin baay'ee mirxiidha. Warri beektan ni jirtu, warri hin beekne tomaatoo yoogaartii wajjin walitti gochuudhaaf warreen fuula irratti shibsin jedhee warreen finniisni garaagaraa isin irratti yaa'ee isin rakkisu baay'ee mirxiidha isiniin jira. Akkasuma immoo loominii fi bunni jechuudha, buna gurraacha jechuudha. Niskaaffee midhaan waliin taane buna gurraacha loomii wajjiniin fuula keessan daqiiqaa 30 akkas dibattanii dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee kan nama fayyadu isan arge jechuudha. Warri loomii fuula keenya hin tuqsiisnu baay'ee loominii wanyuu guddaa waan of keessaa qabuu fi baay'ee nama hubaa warri jettanii jirtu. Dhugaa rabbi dubbachuu fi qaama keessan yookiin qodaa keessan isinii anyuu godha jechuudha. Baay'eetti nitsii godhee isinitti argisiisa jechuudha. Kan itti fayyadamaa jiru jechuudha loomii fi buna. Fuula irratti yeroo muqatii kana shifna jedha.
isa loomii kuteetuma isa bunatti godhee akkasitti fuula kootitti godhadhee daqiiqaa 30 tursiisee achumarraan immoo gara hidhii kanatti faa baay'ee hidhiin yeroo baay'ee baalzinii waan fayyadamu asumarraa baalzinii nama kukkuta dhugaa dubbachuu fi isarree achumarraa na fayyadama baay'ee tokko barbaachisaadha isiniin jira akkasumarree luka keessan miila keessan yeroo baay'ee yaa'u akkuma beekamu qatii kana keessa waan garagaraatti qaama keessan irratti raawwata garuu akkanaatti gannanaa wayya jechuudha. Buna kan waan adda addaatitti qaama kootirratti qodaa qaama kootirratti mul'ata jechuudha. Ashaboo fi loomii bishaanwaadhaan shaamboo itti gootanii luka keessa zafazzaftanii akkasuma baay'ee mirxii kan ta'e dhugaa rabbi dubbachuu fi akkasitti irree fayyadamuu ni dandeessu. Isiniin jedha zayituunii kanarree itti fayyadamuu ni dandeessu erga isaan dhiqattanii kaatanii booda loomii cuuffitanii sukkaaratti gootanii firiijii keessa gootanii erga bishaan daffaa fi ashaboo kanaan dhiqattanii booda loomii cuuffitanii sukkaaratti gootanii firiijii keessa gootassan sirriitti ittiin masaajii gootu luka keessanii baay'ee mirxiidha sooftii isinii godha baay'ee miidhagsaa isiniin jedha warri akkanatti qaama keessan kunuunsitan isinitti baraa gaafa galtanirree tidaarii yoo qabattan xinkir jettanii tidaarii keessatti bakka niquu taatanii of kunuunsitanii yaa'u gaafa tidaarii seenanii jireenya asiin namatti yoosti waan ta'eef waan hunda ergib godhanii gataniiti jireenyuma san duuba kaachuun anuma jiru warri argitan jirtu warri hin argine immoo wanta akkasiiti jechuudha gaafa gaa'ela godhatanii ilmoo fidanii ilmootti kaatu abbaa manaatti kaatu firatti kaatu jireenyatti kaatu kanatti yeroon keessi jalaa dhumata waan ta'eef yeroo fi hin qabdu kana jechuun immoo bifti kee guyyaa har'a ittiin bareeddee abbaa manaa kee itti mul'atte yookiin gaa'ela keessatti mul'atte si jalaa jijjiirrame abbaan manaa kee tirrii nama biraasitti ta'uu danda'a isa immoo akkamitti sirreecha yoo jette yeroo hunda inni quutaate qaama keetiif bargit waaqayyoon ganamuma duraa bareechee nama uumaa fokkuun hin jiru addunyaa tanarra hundi keessanuu haamilee ofii ta'a namni takka fokkuun hin jiru akkasitti of ilaalina ofitti amanamummaa qabaadha isaan booda maal godhuu qabdu niquu ta'uu qabdu qaama keessanii fi ammoo humna keessanii jechuudha ammoo humna keessaniiti yaani eenyuma caalee miti garuu kanan jedhu wanta akkana waanuma jiru orjinaala waan ta'eefan sheersinii gochaa jira amma isa kana waliin daagnee maalirraa akkan ga'e isiniin argisiisa isiniin jedha ana faana tura. Egaa darajaa kanarra ga'een jira haala kanaan jechuudha daakkadheen jira muuzii fi yoogaartii fi zayituunii jechuudha isa kanarra ga'eeraa sirriitti mataa keenya akkaffaluudhaan dichuu akkaaffallee filuudhaan jechuudha yeroo baay'ee jechuudha anumarraa kaasee dur jechuudha amma miti amma bari'anis mataa kiyya sinfatirraan kan ka'e baay'isee filu jechuudha duubasa. Fuundura qoham filee bareechaa mataa koo fuunduraan baay'ee bareeda duuban garuu filaa argeen beeku jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ina isaatirraan kan ka'e baay'ee sannafa filuu jechuudha dur amma garuu hundumtuu naa galee waan ta'eef mataa keessan addaan babaastaniit ciflik gootanii dibdu jechuudha isaan booda malaa gadaan sirriitti laagdanii teffin gootanii daqiiqaa 30 teechistuu isaan booda ni dhiqattuu sin jedha mokoraa ilaala ala kanaan daakeen jira muuzii fi yoogaartii akkasuma zayituunidha mataa ina lasallasaa akka hin buqqaaniin gargaara akkasuma qodaan keessan goggobee yoo ta'e isin laaffisaa gandi foroforii minaaminis keessaa badasiniin jedha vitaaminii qaba waan mataa keessan godda'u miti maaliif jennaan yoogaartis taanan yaani dhadhaadhumatti herreega yoogaartii jennaan waan mataa keessan hubuu hin qabu jechuudha karaa adda addaatiin hin dibama jechuudha yoogaartiin mataa akkasuma zayituunii jennaan yeroo hunda ni fayyadamna immoo muuzillee kobaayyuu daakanii avokaadoo fa'aa wajjin walitti daakanii kan dibatan ni jiru akkasuma immoo kobaasaa zayituudhaan walitti daakanii kan dibatan ni jiru muuzis jechuudha waanuma mataa keessan hubuu tokkollee hin qabu isiniin jedhaa itti fayyadama. Akkasuma erga dhiqattanii kaatanii booda warri qabaatii orijinaala qabdu warri hin qabne garuu zayituunii jiidhuma sanitti erga fooxaadhaan goggobsitanii kaatanii
zayituunidhaan mataa keessan masaajii gootanii erga isinii goggobee booda bakka 2-3 yoo shimattan ni barbaachisa isiniin jedha. Ofirratti hin caccabsinaa mataa keessan kunuunsaa. Kan ammoo yaa amma hojiirra jira waan ta'eef dibachuun natti hin tolu. Firiijii keessa godheen akkanaa qorru xinnoo turee dibadhaa isiniin jedha. Mokkoraa ilaalaa mataan koo amma akka naannoo jedhe immoo viidiyoo biraatii walitti deebinaa. Viidiyoo kana sheer laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Maatii naa ta'a isiniin jedha. Turtii gaarii.